Barri kuma lamaaf kudha jaha bara gammachuu jaalalaa akkasumas bara irreecha Oromoon tokkummaan walitti dhufee itti kabajatu ta'ee hundi keenya akka arginu abdii guddaa qabna. Eeyyen jala bultii ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan magaalaan Finfinnee hedduu bashaatee shaajettee Oromoota Aangilii yookaan kallattii afran irraa of dhufan eeguu gubbatti argamti. Oromoonnis uffata aadaa bitachuudhaan hundi isaanii gara ayyaana irreechaatti waan fuulleffatan fakkaatu. Imalli Oromoota Aangilii afran irraa gara Finfinnee akkasumas hora Arsadeetti akka ta'u abdii keenya. Eeyyan baga geettan jechuullee hin irraanfanne. Haa ta'u malee yaa uummata Oromoo ayyaanichi nuuf tokkummaa, jaalala, gammachuu akkasumas walitti dhufeenya keenya kan cimsuu fi kan ibsu yoo ta'u, namoota nuuf fedhan qabnee fi jaalala uummata Oromoo akka guutummaatti hin qabneef ammoo kufaatiidha. Yaa Oromoo, ayyaanni kun ayyaana cimaa ammaas addunyaa irratti daran babal'atee argamu akka ta'uudhaaf hojii nama dhuunfaa yookaan tokkoon keenyarraa eeggamuudha jechuudhaan asumaanis dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Eeyyan hundi keenya waan tokko yeroo goonu of qofaaf osoo hin taane addunyaaf biyyaaf jennee akkasitti sadarkaan kaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Eeyyan ayyaanni irreechaa hundi keenya yeroo kabajnu wal kabajaan walitti bu'iinsa tokko malee wal taanee ufiifis nama biraatiifis yaaduudhaan kan qabnes kan qabu waliin waan qaban sheer gochuudhaan qorraa fi ho'as walumaan dhandhamanii wal hammatanii buluudhaan Oromoonni yerootti dabarsanidha. Ayyaanni irreechaa waggaa 150 magaalaa Finfinneetti dhiibamee ture. Ayyaanni irreechaa magaalaa Finfinnee kun ayyaana irreechaa dhaloota qubeetiif seena qabeessaa jedhamee beekama. Sababni isaa magaalaa Finfinnee keessatti kabajamuu kan eegale bara dhiyeenyaa kana waggaa 5 kan hin caalle jechuu kooti. Oromoonni yookaan dhaloonni qubee kun keessattuu ayyaanichi sun yookaan iddoon itti irreeffatan inni magaalaa Finfinneedha yookaan irreessa ganamaa jedhanii kan waaman inni Finfinnee sun jechuu kooti. Isaan dhaloota qubee biratti irreecha xiiqidha jechuudhaan beekama. Oromoonni yeroo dhufan qorras, aduus, beellis wanni hundi kan isaanii ta'ee jaalala yookaan hawwii wal arguudhaa keessa isaanii waan jiruuf walitti dhufuudhaan waliin dabarsuu filatu. Eeyyan namoonni ayyaana irreechaa irratti argaman gammachuun isaa akkamii fi hangam akka ture warruma dhaqanii argantu irraa dubbachuu danda'a. Warra dhaqanii hin argineef immoo isin ammas hin dhalannee jenneenitumaan bira dabarra. Haa ta'u malee ayyaanni irreechaa iddoo lama gurguddootti qoodama. Innis ayyaana irreechaa isa malkaatii fi irreecha tulluu jechuudhaan Oromoon bakka lamatti qoqqoodee ilaala. Irreechi malkaadhaa Oromoon baga gannarraa gara booqaa birraatti baatan jechuudhaan yookaan dukkana keessaa gara ifaatti baga baatan jechuudhaan galaana bishaan maal dabarsitanii baga dhuftan gara bara haaraatti yookaan gara ifaatti jechuudhaan yeroo itti wal eebbisuudha. Eeyyan irreechi malkaa akkana yoo ibsamu, irreechi tulluu immoo Oromoonni yeroo arfaasaa walitti qabamuudhaan yaa Waaq jechuudhaan tulluu irratti ba'uudhaan ati isa tulluu kana lafa diriiraa irraa ol kaastee ati mootuu Waaqa kana irratti ol taate si kadhannee jechuudhaan Oromoonni akkasitti waliif kadhatu. Eeyyan irreechi hunda keenyaaf kan gammachuu kan milkaa'inaa akka ta'u asumaan hawwii koo isiniif dhaamsa kootis dabarsuu barbaada. Hundi keessanuu baga geessan. Irreecha milkaa'inaa, gammachuu, tokkummaa akkasumas bilisummaa isiniif haa ta'uun dhaamsa qophii kootiiti. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaan dhaamsa kooti. Galatoomaa kanumaa keenyas